Akkam jirtu followeroota yookaan immoo subscriberoota Trueshop Tube nagaadhaa. Viidiyoo keenya har'aatiin akkamiin Trueshop irraa affiliate akka hojjennu waliin agarsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii isaa kanaan qarshii hojjenne beekuudhaaf kallattiidhaan bakka my account jedhu wayitii tuqu jalarratti namoonni affiliatiin keessan isinii hayyamame jechuudha. Sanniin ilaalatu viidiyoon kun. Bakka my account wayitii tuqnu maal nu fida haga share goone namni vizitii nu dhufe bakka affiliate dashboard ka jedhu kana wayitii tuqnu haga nama linkii kennaan namni nu seene hagam haga ta'ee fi akkasumas immoo komishiniin kenna hagam haga ta'e nutti hima jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii kanaan baalaansiin isaa 0 birriidha. Then earningiin immoo birrii 325 hojjetee jira jechuu kanaan akka fakkeenyaatti garuu vizitii 4 qofa then today vizitiin 2 akka irraa hojjenne immoo fakkeenyaaf wireless ka jedhu kana isa share gooneetiin saniin namni seenee sheeriin immoo linkiileen kenna kana fakkaata. So akkamitti namoonni affiliatiin keessan isinii hayyamame linkii akkamitti generate akka gootan kan isinitti agarsiisnu ta'a jechuudha. Akka kanaatti akkaataa sheeritti gootan. So jalqaba irratti jalqaba gara shop jedhu deemna. Meenu tuqnee gara shop jedhu sanitti deemna. So shop irratti wanni beekuu qabnu affiliate kan hojjetan pre-order ka jedhu osoo hin taane kallattiidhaan add to cart ka jedhan productiilee add to cart jedhanidha. Fakkeenyaaf productii kana 16 terabyte ka jedhu kana yoo isa beeksisuu barbaanne isa keessa seenna. Erga isa keessa seenne booda achi erga kanatti seenaa jirra. Akkuma argitan achi linkii kanatti erga seenne booda so hin laallaa add to cart moo productiin sun available moo kun add to cart jedha. So productiin kun available dha jechuudha. So wanni nuti goonu maalinni as keessa isa kana keessa bakka meenu san tuquudhaan asiin nu copy kaasne jechuudha. Wanni kana linkii kana jechuudha. Isa kana guututti copy kaasna. Kana select ol goone copy kaasna kana achi erga copy kaasne booda asumatti deebi'uudhaan jalarratti link jala jirti affiliate link generate ka jettu yookaan meenu irratti yookaan aspiraan affiliate link generator ka jettu jirti make money with us ka jettu irraan yookaan immoo meenu keessa seentanii meenu aspiraan seentanii join us ka jedhu tuyine achi affiliate link generator ka jedhu kana tuyina. Then productii kana akkaataatti beeksisnu isin agarsiisaa jirra jechuudha. So erga kana tuyine booda so namni karaa kanaan as dhufuu isaatiin qofa komishinii persentii 10 argattanii sun jechuun gara birrii 100 birrii 10 argachuudha. Akkasumas kana bitaan raawwatamnaan immoo productiin kun bitaan raawwatamnaan immoo gara persentii hanga 50 qabdan jechuudha. So as keessa affiliate link generator wayitii seennu link generator jedha. So linkiin nuti barbaannu kaminni generate a custom URL bakka jedhu kana keessa seennee linkii reefu copy kaasne asitti galchinaa fi wayitii asitti galchinuuf achi referral URL immoo jalaan akkanatti fixee akkana nuu kenna. Zan kana copy kaasna. Erga kana copy kaasne booda kallattiidhaan groupii keenya keessa deemnee dan telegram keessa deemnee yookaan immoo facebook irrallee ta'uu danda'a. So as keessa deemnee dan isma kana achi as keessa seennee groupii tokko keessatti share goone jechuudha. Asiin akka fakkeenyaaf groupii keenya irratti dan asiin waan jennu barreessine product kana ilaalaa jechuu dandeenya. Akka namni as keessatti daawwatu taasisuu jechuudha. So akkana erga tuyine booda asitti linkicha paste goone jechuudha. Referraalii URL kiyya waliin naa kenne then share godha. Then namni gaafa referraalii kanaan seenu jechuudha. Seenuu hin danda'u. Fakkeenyaaf garuu namni kilikii godhee wayitii as seenu achiin nu komishinii naaf herreega. Amma irratti wanni naaf hin herreegneef ofii keessanii ka share gootan ofii keessanii yoo seentan nu galiin isaa agasmaraa miti. ግን namni akka isinii seenuuf namni akka nu productii kana isinii daawwatuuf taasisuu qabdu. So akkanatti isinii ilaala jechuudha. So garana laaltanii akkasitti komishinii keessan guddisuu fi hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Akkaataa itti galmooftan immoo viidiyoo kanaan dura dabarsine sanniin gadi fageenyaan viidiyoo 2 hojjennee jirra. San ilaalaa viidiyoo dabalataallee hojjenna. Isallee akkasitti ilaalaa. So namni amma fakkeenyaaf meeshaa kana barbaadu maal godhaa? Add to cart godhaa. Add to cart erga godhee booda achi gaafa meeshaan kun bitamu
Kanarraa nu parsantii amma fakkeenyaaf meeshaan kun birrii 3,000 jedha. So gaafa 3,000 irraa isin wanni argattan nu komishinii gurgurchiisuu irraa akka dallaalaatti wanni isin argattan biyaans birrii 500 ta'uu danda'a. Haga 500 argachuu dandeettan kanarraa jechuudha. Yookaan 300 almost 300 ni argattan asirraa. 3,000 irraa jechuudha. Ammas immoo yoo daawwachuu isaatiin qofa immoo birrii 10 argattan jechuudha. So asitti seenuun isaa liinkii kana fayyadamanii seenuu isaatiin qofa birrii 10 ni argattu. So haala kanaan hojjettanii jechuudha. Galatooma hundi keessanuu hirmaadhaa. Viidiyoo dabalataatiin haga wal arginutti horaa bulaa. Chaanaalii keenya subscribe gochuu, share gochuu akkasumas immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan immoo karaa kommentiitiin nu ibsaa.